Mee Yesuus kee dhufee si haa gargaaru kaa. Seenaa Aadde Tsaayii Tolasaa haadha warraa luba guddinaa tumsaa. Aadde Tsaayii Tolasaa namoota fiigicha jireenya afuura isaanii keessatti gatii gurguddaa kan hin irraanfatamne baasan keessaa tokko akka taate beekamaadha. Abbaa ishee obbo Tolasaa Booruu fi harmee ishee Aadde Dooyii Qinaaxxii bara 1931 naannoo magaalaa Naqamteetti kan dhalatte Tsaayii Tolasaa jireenya ishee keessatti gidiraa gurguddaa dabarsuu kan eegalte ijoollummaa ishee irraa jalqabdee turte. Abbaan ishee obbo Tolasaa Booruu waraana Xaaliyaaniif dirqisiifamee otoo hojjetuu summii nyaachifamee yeroo jalaa du'ee kaasee jireenyi maatii isaanii balaa irra bu'e. Haati Tsaayifaa ijoollee ishee hundaaf akka abbaaf haadhaa taate yeroo murtaa'eef isaan guddistullee dhukkuba daddarbaa yeroo sana ganda isaanii weeraree taayifeesiidhaan Tsaayii mucaa waggaa 8 taatee utuu jirtuu ijoollee ishee bakkeetti dhiiftee jalaa duute. Yeroo sana eegalee gargaarsa ergamoonni wangeelaa Swiidin ishee fi obboleessa isheef taasisaniin doormii mana barumsaa waldichaa seenanii barnoota ishee hanga kutaa 6ffaatti barachuu dandeesse. Boodas mana hidhaa keessattuu jirtu barumsa ishee itti fuftee kutaa 12ffaa xumurteetti. Buufata ergamoota wangeelaa sana keessa utuu jirtu ture yeroo jalqabaaf dargaggoo meetira 2 dheeratu kan booda abbaa manaa ishee ta'uuf jiru guddinaa tumsaa waliin kan wal argite. Lachuu isaanis wal fuudhanii ijoollee horuudhaan waggootaaf waliin jiraachaa turani. Aadde Tsaayii Tolasaa gaa'ela erga qabattee boodas yoo ta'e qorumsa gurguddaa dabarsteetti. Isaan kana keessaa muraasa qofaa ibsuudhaaf tokko guddinaa tumsaa waliin wal fuudhanii mucaan isaanii inni hangafni Amaanu'eel kan jedhamu daa'imummaa isaatti du'aan maatii irraa adda ba'eera. 2 mucaan isaanii kan biraan Lateeraa Guddinaa umurii 17tti du'aan isaanitti adda ba'eera. 3 Kiristoosiif jedhanii yeroo adda addaatti dararama guddaa dabarsaniiru. Barreessaa waliigalaa waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa kan ture lubni guddinaa tumsaa deddeebi'ee hidhamuu fi gidirfamuun isaa haadha manaa isaa Tsaayii Tolasaaf qorumsa guddaa ture. Dhuma irratti adoolessa 28 bara 1979tti waldaa makaana Yesuus Uraa'elitti sagantaa qo'annaa macaafa qulqulluu irratti tajaajilee erga raawwatee booda haadha manaa isaa wajjin gara manaatti deebi'aa otoo jiranii humna waraana mootummaa dargiidhaan butamee fudhatameera. Guyyaa sana eegalee maatii isaa ijaan hin argin afuudhaan sun ta'ee waggoota 13 booda mootummaan dargiidhaan akka ajjeefamee barame. Reeffi isaa bakka itti awwaalame baafamee waxabajjii 27 bara 1992 kabajaan awwaalameera. Taateen kun Aadde Tsaayii Tolasaa fi ijoollee ishee hundaaf akka malee ulfaataa ta'uu irra darbee hawaasa luba guddinaan tajaajilaa ture hundaaf oduu baay'ee gaddisiisaa ture. Kun hundi ta'ee utuu jiruu itti dabalaan lubni guddinaa amantii isaaf wareegamee ji'oota 6 booda gurraandhala 2 bara 1980 humni waraana dargii Tsaayii Tolasaa qabee mana hidhaa galche. Abbaa fi haadha malee kan hafan ijoolleen isaanii ni bittinnaa'an. Filannoo biraa waan hin qabneef isaan biyyoota adda addaa imalanii jiraachuuf dirqaman. Guyyaa sana eegaltee Aadde Tsaayii Tolasaa Kiristoosiif jettee mana hidhaa sana keessatti waggoota 10 guutuu dararama suukkanneessaa dabarsite. Turtiin mana hidhaa sun hammam hadhaa fi rakkisaa akka ture seenaan ni ibsa. Kutaa xiqqoo tokko keessatti namoota 62 waliin hidhamtee taa'uu fi rafuu waan hin dandeenyeef yeroo dheeraa dhaabbiidhaan dabarsiteetti. Achi keessatti hamma lafeen mormaa ishee cabutti gara jabina guddaadhaan reebamteetti. Waggaa fi ji'a tokkoof walitti aansitee kutaa dukkanaa qilleensi seenuu hin dandeenye keessatti hidhamuun ishee iji ishee hamma dhumaatti rakkina akka qabaatu taasiseera. Miilla ishee diriirfachuu hamma dadhabdutti lafeen ishee caccabeera. Reebichaa fi gidirfama sana irraa kan ka'e dhukkuba gurguddaaf saaxilamtee mana qorichaa deemtee yaalamuuf garuu carraa dhabdeetti. Mana hidhaa sana keessatti wanta irra ciistu kan argatte hidhamtee yeroo dheeraa booda waan ta'eef yeroo dheeraa lafa diilallaa irra ciisteetti. Barreeffamoota lubni guddinaan barreesse akka isaanitti kennitu, maallaqa qaban galii akka isaaniif taasiftu, namoota guddinaan quunnammaa ture akka isaanitti himtuuf jecha harka ishee dudduubatti hidhanii fannisanii reeban. Guyyaa inni fannifame sanaa gooftaa Yesuusitti akkuma geessan loltoonni Tsaayittis geessanii. Mee Yesuus kee dhufee si haa gargaaru kaa jedhanii daran gidirsaniin. Rukuttaa gurguddaa ishee irratti raawwatame irraa kan ka'e hamma dhumaatti kaleewwan ishee haalaan hojjechuu hin dandeenye. Namoonni haala sana keessatti ishee argan hundi gadda guddaa irraa kan ka'e boo'aa turan. Aadde Tsaayii afaan isheetiin akkana jetteetti. Gidiraa sana hundumaa keessatti waan fedhe ta'ullee yeroo hundumaa Yesuus natti dhiyoo
dhiyoo akka jiruun hubadhe. Dhiphina hamma sana ga'u yeroo dabarsite Aadde Tsaayii Tolasaa gooftaa kadhachuutti booddee deebitee hin beektu. Haaluma sana keessatti hidhamtoota isaan kaaniif Kiristoosiin dhugaa baatee isaaniif kadhattees namoota hedduu gara fayyinaatti fiddeetti. Yeroo sana macaafa qulqulluu baatanii argamuun adaba guddaaf kan nama saaxilu ta'ullee isheen garuu namoonni nyaata isheef geessan meeshaa nyaataa sana jala dhoksanii macaafota qulqulluu akka isheef fidan taasisuudhaan namoota hedduuf macaafa qulqulluu hirteetti. Akkasumas luba Biraanuu jedhamu waliin hidhata godhachuudhaan dhiirota mana hidhaa jiraniif macaafa qulqulluu ergiteetti. Namoota hedduu biraan wangeela geesseetti. Ofii dararamaa fi gidiraa guddaa dabarsaa namootatti dukkanaa hedduuf immoo sababa fayyinaa ta'uu dandeesseetti. Yeroodhuma kana keessa dhukkubni daddarbaan koleeraa fi TB'n ka'ee namoota hanga 900 ta'an yeroo fixu ayyama addaa baafachuudhaan gara kutaa warra dhiiraa seentee tajaajila fayyaa laachaa akka turte namoonni dhukkuba kanaan qabaman hedduun dhugaa ba'aa turan. Akkasumas dubartoota qalbiin isaanii darbe mana hidhaa keessatti tajaajila addaa kennaafii turte. Turtii ishee waggaa 10 keessatti dubartoota ulfaa ta'anii hidhaman 57 deessifteetti. Ijoollee xixiqqoo hedduu mana hidhaa keessatti dhalatan guddisteetti. Gocha isheen gochaa turte irraa ka'uudhaan yeroo isheen walaba baatee hidhaa irraa hiikamtu namoonni mana hidhaa keessatti hafanii fi poolisootni mana hidhaa sana keessaa gadda guddaadhaan maaltu nu soora maaltu nu barsiisa jechuudhaan hedduu boo'aa turan. Mana hidhaa irraa erga baatees booda bu'uura isheen lafa keesseen hanga har'aatti tokkummaan obbolootaa Prison Fellowship jedhamu akka hundaa'uuf sababa taateetti. Namoonni mana hidhaa sanatti dararamaa turan hedduun akka ishee biraa du'an yaadattee ofii ishee garuu gargaarsa gooftaan du'a irraa akka oolte akkana jechuun afaan ishee ibsee turte. Sana hundumaa keessatti kan na gargaare gooftaa koo akka ta'e beekeera. Utuu inni na hin gargaarre ta'ee halkan hadhaa dukkanaa sana keessa darbuudhaan hin danda'uun ture. Isaan qaama koo qofa miidhuu danda'an, lubbuu koo garuu tuquu hin dandeenye. Lubbuun koo harka gooftaa keessa jirti. Maalummaa kiristaanummaa haalaan kan hubatte gootni wangeelaa Aadde Tsaayii ittuma fuftee akkana jette. Kiristaana ta'uun gidiraa fudhachuu jechuudha. Kiristoos nuuf dhiphateera. Gooftichi erga dhiphate duukaa bu'oonni isaas sanarraa waan adda ta'e eeggachuu hin qaban. Ani isa duukaan bu'ee waggoota 10 mana hidhaatti dararamaa turte sana keessatti waa'ee abbaa manaa ishee isa ukkaanfamee fudhatamuudhaan achi buuteen isaa dhabamee akkasumas waa'ee ijoollee ishee warra jalaa bittinnaa'anii waa'ee kuulanii Asteer Leensaa fi amantii yaaddaa turte. Guyyaa tokko mana hidhaa sana keessaa baatee abbaa manaa ishee waliin akka wal agartus abdachaa turte. Abdii kutuu hin barbaanne jettee isa kan ibsetti guyyoota dukkanaa sana hunda keessatti ejjennoon ishee du'aaf qabdu ajaa'ibsiisaa kan ture. Aadde Tsaayii Tolasaa yoo duute gara gooftaa ishee akka deemtuu fi sanaaf immoo qophooftuu akka turte seenaa ishee irraa hubachuun ni danda'ama. Obboloota gooftaatti turan kan isheen wajjin hidhamanii fi turanis yaaduma kanaan jajjabeessaa turteetti. Ergamaan Phaawulos ergaa isaa warra Filiphisiyoos barreesse keessatti duuti bu'aa isaa akka ta'ee fi Kiristoos immoo jireenya isaa akka ta'u ibsee Aadde Tsaayii Tolasaas ilaalcha kanaa qabdi turte. Raawwattee du'a kan hin sodaanne ittuma isa isheef jedhee lubbuu isaa kenne Kiristoosin simachuuf dheebuu guddaan keessa ishee akka ture hubachuun ni danda'ama. Aadde Tsaayii kitaaba ishee bara 1990 keessa afaanota Awurooppaa adda addaa 11 maxxanfamee ba'e keessatti cimsitee waamicha wangeelaaf gooftaa biraa qabduu dubbatti. Ergama wangeelaa biyya Swiidinii luba Baaklundii jedhamu wajjin baadiyyaa naannoo Naqamtee keessa jiran keessa deddeemtee waldoota bu'uureessaa turteetti. Dhaala lafa bunaa warra ishee irraa argattee waldaan akka irratti bu'uureeffamtu laachuudhaan bal'ina wangeelaa naannoo sanatti adeemsifamaa ture keessatti shoora guddaa gumaachiteetti. Jaalalli Yesuus Kiristoos keessa ishee guute irra dhangala'ee jennaan akkana jettee Waaqayyoof kakuu galte. Mucaa hangafni koo yookaan abbaan manaa koo luba ta'anii si haa tajaajilaniif siif kenneera. Seenaan luba guddinaa tumsaa wareega sana keessaa madda. Gaafa filannoon ogummaa qorichaa barachuu isaaf dhiyaate lakki wareegan qabaa luba taata jettee tajaajilaa yeroo guutummaa kan isa jajjabeessee isheedha. Waldaan baroota booda qeeshee keessatti bu'uureeffamte bu'aa kakuu mana hidhaa keessatti gooftaan abjuun itti mul'atee isheef kakateeti.
dukkana limitii keessa ija aduu otoo hin argin iddoo isheen ji'oota 13 hidhamtetti iddoo reebicha hamaa irraa kan ka'e qaamni ishee madaa'ee raammeetti iddoo diilallaa isheen uffataaf afata hin qabnetti achitti Yesuus itti mul'ate gaaf tokko hidhaa keessaa ishee baasee qe'ee waldittiin keessa dhaabbatte jirtu akka isheef kennu hin dubbatte. Kakuun sun dhiibuu du'aa keessatti waggoota 10 guutuuf mogolee ta'ee ishee jiraachise. Mana hidhaa keessaa baanaan obboloota kadhatan wajjin halkaniif guyyaa kadhachuu itti fufte. Warra bara sana ishee waliin kadhachaa turan yeroo ragaa ba'an mata dureen ishee har'aa fi boorii manni koo mana kadhannaa akka ta'uu kan jedhu akka ture ibsaniiru. Abbaan kakuu yeroon isaa yeroo ga'utti kakuu ishee raawwattee fi waldaa amantoota biiftuu boolee makaanii Yesuus qe'ee ishee keessatti bu'uureffamtee sagalee afaan raajichaa Isaayyaasiin dubbatamee waldaan kun ittiin haa gaggeeffamuuf jettee isheen kenniteef akkas jedha. Ifti kee dhufeeraa ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera ka'ii ibsi. Bu'aa miixuu fi gidiraa bara dheeraa ta'ee akkuma hawwii isheetti waldaan biiftuu boolee dachaa fi gaarreen Oromiyaa irra dabartee addunyaa irratti ifaa jirti. Hawwii fi abjuun addee Tsaayi Tolasaas dhaloota haaraa kumaa fi kitila keessatti galmaa jira. Jireenya ija danuu naqatee kanaaf hin boo'amu, hin gaddamus, ni hawwamaa ni ayyaaneffama malee. Walumaa galatti mana hidhaa keessa turtii waggoota 10 booda fulbaana bara 1989 haala nama ajaa'ibuun bilisaan gadhiifamtee gara manaatti deebiteetti. Abbaa manaa ishee luba guddinaa tumsaa deebitee ijaan arguuf carraa dhabdus ijoolleen ishee isaan kaan waliin hamma guyyaa itti lubbuun ishee gara gooftaa deemtee kanatti jiraachaa turteetti jaarmiyaan guddinaa tumsaa faawundeeshin jedhamu kan ijoollee isheen hoogganamu yeroo hundeeffames bu'uureessitoota keessaa tokko ta'uudhaan shoora olaanaa taphatteetti. Gumaacha olaanaa jaarmiyaa kanaan saba isheef taasifame argitees itti gammaddeetti.